akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa har'a kan laallu jaalalleewwan lamaan jidduutti jaalal ho'u didee jaalal qabbanaa'ee jaalala jijjiiraman finnee jaalala waan haarawaa keessatti hin agarree jaalala carraan fuuldura isaa addaan ba'iinsaaf deemu mallattoowwan mul'isan kan akkamiiti. Addaan ba'uun kun baay'ee tokko ulfaataa jaalala keessatti jaalalleewwan dafanii addaan deemuu yookaan addaan bahuu haa ta'u ammoo namni wal jaalachuun ni jira wal fuudhee bultii ijaarratee daa'ima walirraa dahee addaan deemuun ni jira jechuudha. Garuu yeroo tokko addaan deemuudhaan ni ulfaataa akkamitti beeknaa mallattoowwan an armaan gaditti isinii himuu deemu 12 kuni mallattoowwan kana yoo jaalala keessan keessa jiraatee baay'inaan mallattoon an amma isinii himuu deemu kuni jaalala keessan keessa jiraatee jaalalli sun gara dhumaatii isaa deemaa jira jechuudha. Akkamitti beeknaa akkamitti adda baafannaa jaalalleewwan lamaan addaan ba'uu fi mallattoo akkam mul'isu jaalalli isaanii keessatti jijjiiramni yoo hin jirre geeddaramiinsi yoo hin jirre yeroo hundaa ka fooyya'u osoo hin taane jaalalli sun kan bakka tokko jiraatu yoo ta'u taate akkamitti beekuu dandeenya mallattoo jaalala keenya addaan ba'iinsaaf nu geessa. Tokkoffaa jaalalleewwan lamaan yookaan bultii keessatti illee ijaarratanii haa ta'u jaalalli isaanii dhumuu kan mul'isu yeroo hundaa waan tare irratti gammadan yookaan ammoo duraan akkas turree memorii isaanii yookaan ammoo yaadannoo isaanii ka duraan taree malee ka ammaa kana keessa wanni haarofni hin jiru jechuudha. Mallattoon tokkoffaan isa kana. Amma yeroo ammaa kanatti gammachuu hin qabani warri lamaan kun yookaan jaalalleewwan wajjin jiraatan kun yaadannoo duraanii waan duraan waliin dabarsan akkamitti akka gammadan fedhii isaanii ka duraanii sunmu qofa yaadannoon isaanii ka ta'u malee amma mana keessatti manni noo'u ni qabbanaa'a waan tokko wal diddaalleen miirri waliigaltee mana sun keessatti hin argamu jechuudha. Kanaafuu jaalalleewwan lamaan yeroo waa'ee tare gammachuu tare qofa ka dubbatan taate ka ammaa kana quba hin qabne ka ta'u taate garbi isaan itti deemaa jiran gara gaarii akka hin taane mallattoo mul'isuu jechuudha. Lammaffaa jaalalli jaraa kun jaalala gammachuu osoo hin taane jaalala gaddaati jechuudha. Gammachuu irraa gadda yookaan ammoo wal gaddisiisuu waan bada walirra godhuu wal hinaafsisuu akka hin taane keessa wal godhu jechuudha. Jaalalli isaanii kan irratti xiyyeeffatu malee waa'ee gammachuu ammaa hin qabani jechuudha. Ka durattiitiin walitti hidhata wanni kun 12 walitti hidhata. Garuu jaalalli isaanii keessatti dhukkubbii amma deemaa jirtu kantu gammachuu isaan irraa fuudhaa jechuudha. Kanaafuu jaalalli isaanii yeroo ammaa kana keessa gammachuun hin dhabamaa jechuudha. Kanaafuu waan kanaan dura ta'e qofa yaadataniiti waliin jiraachuu filatan malee gammachuun amma keessaa haqamtee jirti jechuudha. Sadaffaan yeroo hundaa jireenya isaanii keessatti namni tokko ni jijjiirama. Inni jijjiirama fidaa laata. Waan kaleessa dalage, waan kaleessa dogongora hojjete irra jijjiirama fidaa laata jedhee akkasitti namni tokko waan gaarii jaalallee biraa irraa eegaa jechuudha. Akka jijjiiramni hin dhufne yeroo hunda osuma eegu wanni tokko hin jijjiiramuuf jechuudha. Haala kanaan jaalalli isaanii dadhabaa qancaraa qucuucaa deemaa jechuudha. Jijjiiramni yoomiyyuu hin dhufu jechuudha. Namni tokko ni eega fakkeenyaaf yoo jaarsi yookaan ammoo jaalalleen dhiiraa kun kan balleessu taate jaalalleen dubartii wa'eedii wanni jijjiiramu tokko hin jiru jechuudha. Arfaffaa kunis ka durattiitiin wal qabtaa namni sunillee ni jijjiirama jedhee nama kana eegaa jechuudha. Kanaafuu warri kun lamaan wal jala muranii jiranii jechuudha. Inni kaan isa jijjiirame dheegaa isiin kaan kana jijjiirame dheegaa garuu osuma jedhanu yeroon harkaa deemti jaalalli kun gara miinsaa harkaafachaa akka jiru nu mul'isaa jechuudha. Shanaffaan yeroo hundaa namni tokko wanni inni godhe kanaaf ta'uu oolu jedheeti ofii malaan deemaa malee amantii yookaan ammoo ofitti amanamummaa wanni kun naa godhamee jedhee yaaduu hin eegalu jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokko yoo isiin yookaan inni ka godhu taate inni kanaaf akkana godhe namii dhufii miti amaluma isaati
jettee waan suni atummaan ofii keetii murteessita malee yaada nam suni sirriitti hin beektu jechuudha. Nama wajjin jiraattu namum jaalallee keetii nama abbaa manaa keetii kana atummaan malaanii inni bara akkanaa durii akkas ture jettee yaada isaa kana murteessitaaf malee waan isaa keessatti hin beektu jechuudha. Ja'affaa yeroo hunda gochi isaa, yaadni isaa, dubbiin isaa yeroo tokko qaamanis si deemuu danda'a jechuudha. Si huba yookaan ammoo si miidha. Jaalala keessatti wajjin jiraattanii gammachuu irraan argattu jechuudha. Wanti hunduu miirri isaa waan inni sitti himuu yookaan harkaan si rukutuuf illee deema. Mallattoo jaalalli keessanii gara dhumaatii irra gahaa jiraachuu mul'isu jechuudha. Torbaffaa yeroo hunda waan tokkoon dubbattanii wanni dubbattan suni badii ta'uu danda'a yookaan ammoo miidhaa ta'uu danda'a. Furmaan hin jiru jechuudha. Waanum sunitti ammallee bor deebi'ee dhufaa sanuma dubbattanii jechuudha. Jijjiiramni hin jiru. Kanaafuu mallattoo jaalalli kun yookaan ammoo bultiin kun gara dhumaatii irra deemu mul'isu jechuudha. 8ffaa namni tokko fakkeenyaaf ani inni jijjiirama yookaan isiin jijjiiramtii jettee ka eegdu ta'a jechuudha. Garuu namni ati eegdu suni jijjiiramuu fi waan tokko yookaan ammoo sochii waan tokko mul'isu jechuudha. Bakkuma duraanii san jira mallattoo jaalalli keessanii gara dhumaatii deemu mul'isu jechuudha. 9ffaa yeroo wanni isin yaaddan, wanni isin gootan, yaadni keessan, akkaataan safuun keessan hunduu garagara ta'uu jechuudha. Jaalalli sun keessatti waan tokko waliin hin qabdani, wanti hunduu garagara ta'a. Mallattoo jaalalli keessanii diigaminsa deemu jiru gara diigamiinsatii fi deemaa akka jiru mul'isu jechuudha. Amantiin keessan wanni isin yaaddan, wanni isin gootan, wanni isin nyaattan, wanni isin dhuydan, filannoon keessan hundumtu garagara deemu eegalaa jechuudha. Yeroo kanatti mallattoo jaalalli suni gara badiinsaa deemaa jiru mul'isu jechuudha. 10ffaa jaalalli ammaa kuni uf duuba si qaba. Waan ati godhuu barbaadurraa uf duuba si qaba. Akka ati hin guddanne uf duuba si qaba. Fira keerraa addaan si baasa. Waan jaalatturraa addaan si baasa. Jaalalli kuni waan tokko jiru kan kee keessatti akka ati gootu siin eeyyamu jechuudha. Uf duuba si harkisa. Waa hunda bakka wajjin rakkatta jaalala kana. Wajjin rakkattaa, wajjin dhimmamtaa. Mallattoo 10ffaa jaalalli keessan karaarraa badu mul'isu jechuudha. 11ffaa yeroo hunda jijjiirama dhufa. Waan haarawaa dhufa. Jetteeti eegda. Waan haarawaa eegda. Garuu waan haarawaa hin agartu jechuudha. Yeroo hunda bornaa jijjiiram jettee eegda wanni tokko kasii jijjiiramu hin jiru jechuudha. 12ffaa jaalalleewwan yookaan ammoo bultii kana keessatti namni tokkolleen akka tokko yaadu jechuudha. Yeroo hunda namni lamaan yookaan ammoo jaalalleewwan wajjin jiraatan kun yaadni isaanii karaa ba'a. Mallattoo jaalalli keessanii kufiinsaaf yookaan ammoo dhumaatii irra ga'u mul'isu jechuudha. Maarree hordoftoota koo qabxiiwwan 12 kana jaalalli keessan gara dhumaatii yookaan ammoo addaan bahiinsaa deemuu isaa mul'isu isinii himee jira jechuudha. Haa ta'u ammoo yeroo tokko addaan bahuun kunillee baay'ee ulfaataa jechuudha. Waan tokko gadi fageessanii ilaaluun wal carraaqsuun yookaan ammoo haga danda'anii wal yaaluun gaariidha jechuudha. Haa ta'u ammoo yoo wantoonni tokko hin dadhabamini yeroo hunda jiruu kan kee keessatti mataa of dhukkubsuu sammuu kan kee jeequu biraa bakka waan sun achuma dhaabdeti kun jechuun dhumiinsa addunyaati miti. Namni wal jaalachuun addaan bahuun ni jira. Jaalala biraa kasii ta'uu ka agartee barbaadattu gootee jiru kan kee gara fuulduraatti oofuu qabdaa ka jedhu yaada waliigalaa isinii kenna. Maarree hordoftoota koo yoo viidiyoon kun isinitti tole mallattoo like jettu sun tuqaa subscribe gochuun dagatinaa. Ispoonsara keenya Aadaa Jaawoo baay'ee galateeffanna. Ammoo viidiyoo kanaan dura argin kun viidiyoo lamaan kana iskiriinii irratti isinii baati. Laala hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti nagaan.